Nora. Nora, 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 lonin kuma hora, lona, lona, Nora. Nora. Namoonni baay'een online hin jiru. Akkam jirtu fayyaa keessani? Seenaa malee maali? Viidiyoon biiftuu gadaa koo viidiyoo qabsoo bara dheeraati. Viidiyoo akka warra durii diaasporaa garaagaraa morgeejii eeguudhaaf kondeeminee furachuudhaaf cina deemanii ama qabsoo qeerrootiin viidiyootti nammanii wajjin wal madaaluu barbaaddu kan koo saayitii 24 dhaggeeffachuu qabdu. Qabsoo bara dheeraa yeroo biyyi kondeeminee morgeejii furachuuf tasallafee dhaqee Itoophiyaatti galma waan viidiyoo waraabaan ture kan warra viidiyoo morgeejii dhiisee amma viidiyoo Facebook irratti namni wajjin naqixxeessuu barbaaddu just saayitii 24 viidiyoon koo sheer ta'uu qaba. Dhiyaachuu qaba. Morgeejii duukaan tasallamne yeroo morgeejii biyya keessa kondeeminee nami furataa ture ani viidiyoo waraabaan ture ndeen saalfattani viidiyoo koo sheer godha. Eenyu wajjin madaalamuu hin qabu kanko. Kan eenyu wajjin har'a akeerri qeerroo gara qeerrootti deddeebinaan harree viidiyoo waraabuuf moobaayilii of dura kakkaa'echa deebi'e qabsoo qeerrootiin garuu yeroo eenyuun kakaasaa ture maal taatanii hin saalfattanii mee itti roobsaa laayikii sheerii koomentii biiftuu gadaati. Maal qaanii saalfattanii isin waama tokko yoo argittan attention fallaagii garuu baalaansiin deeme duukaa fi fiidduu. Sabboontuu koo jechaan duree maaf amma callistanii na ilaaltu. Bishaan gabatee irraa hin ta'ina achi fiiddanii asin fiidnaa walam zalamin jedhina biiftuu gadaa goobanaa yeroo nami morgeejii tasallafaa ture dhiiga boosee dhiiga sin bobeessistee qeerroo alaaf keessaa kaasaa turteedha. Har'a Feesbuukiin biizii taanaan na dagachuu barbaaddanii. Saalfattanii you have to remember. Kaleessa eessa akka ture viidiyoo Facebook irraa qophaa dhirsa hin qabdu hojii hin qabdu maal hin qabdu jedhanii yeroo keessaan hin dhiiftu naan jiran hin dideen isinii wajjin dhiiga coobsaa ture. Har'a garuu morgeejiinis achi falli hin jiru mallafi kan Oromiyaa teennaan as deebitanii dhuftanii immoo Facebook irraa darabeen taraa nu ga'uu dide maal taatanii? Maal taata warri viidiyoo isti biiftuu gadaa jira seerchi godha waan isin dubbatte dhaggeeffadha. Kaleessa yeroo namni isiniif hin jirren isinii iyyaa ture yeroo namni salfii biyyarraa dhagaa kaa'atee kondeeminee furachuuf ture hin dagatina. Egaa har'a amma namni baay'een seentaniittu warrooti tokko ilaalcha namaatii fi namaaf deemtan yaanni namaa tokko isinii yoo hin taane cina darbaa malee haasaa biraa sooftanii haasaa naman dhiibina. Namni tokko arsii keessaa yoo haasee nama arsii sana lolaa malee namicha sasin lolee sana dolaa arsii waliigala bakka hin bu'u namni tokko. Namni wallaggaa tokko yoo dogoggore wallaggaa warri qeequuf deemtan afaan keessan udaan asii yaaddan namichicha dogongore sana qeeqaa malee hanga yoomii isinitti iyyina kana dhaabaa nurraa. Namni shawaa baawwa balleesse namicha isa balleesse malee shawaa guutuun arrabsamuu hin qabu. Sababa biiftuu warratti wallaggaa nama miliyoona meeqa dhabde gowwaan ta'in wajjiniin hojjedhu wajjiniin dhaabbadhu isaanis si bu'aa qabu. Kana haasa'uun numne garuu yaaduma koon isiniif ibsee har'a kan hin dhufeef yaada lamarratti haasa'uudhaaf hin dhufee tokko waa'ee pirezidaantii Oromiyaa haasa'e irratti lammaffaa waa'ee tireenii Jibuutii irraa Itoophiyaatti amma Addis Ababaa irratti karaa warri Chaayinaa hojjette irratti ilaaluu haasa'uu barbaada. Duraan dursee waa'ee tireenii Chaayinaan hojjette sana irratti haasa'a. Waan isin dhibu tireeniin Chaayinaan hojjette sun maqaan irratti barreeffamee jiru Amaariffaa fi Chaayinanyaadha. Uummanni quba qaba. Sababi inni Chaayinaadhaa fi Chaayinaa fi Amaariffa ta'e maali jedhee uummanni quba qaba. Uummanni du'a sassaabbataa iddoo ta'e waan kana irratti fokus gochuun nurra jira jechuudha. Uummanni beektonni keenya ilaalcha kana irratti jabeessuun nurra jira. Sababi Chaayinaadhaa bileenii 4 ni ijaartee jedhani.
bileeni afur kana Itoophiyaatu itti kenne moo isaanumatu birrii isaaniitiin lafa keenya akkuma nuun hin beeknetti maaster pilaanii sanatti lafa furatanii lafa Itoophiyaa kana furatanii irratti hojjetatanii jiru. Utumoo kan Chaayinaan taane akkamittiin afaan Chaayinaa biyya Itoophiyaa irratti yoo ta'e afaan Ingiliffaaf afaan Amaariffaan ta'a malee afaan Chaayinaatii fi afaan Itoophiyaa qofaadhaan akkamittiin taa'anni jedhu ana gaaffii natti ta'ee jira. Sun gaaffii cimaadha. Wanti isaan kana godhaa jiran immoo akkaataa ani hubannoo siyaasa isaanii maal isaanii ilaalutti yeroon ilaalu mootummaan wayyaanee Chaayinaatti achi galagaltee warra Itoophiyaa kana westernii kana yookiin Ameerikaa fi Irooppii of keessaa baasuudhaaf gara sanatti galagalaa jirti moo maal isa jedhu isinillee warra an kun anan ilaallatu warroota siyaasa keenyaa isin dubbataan jirtaniifini viidiyoo kana warra sabboontota warra waa'ee siyaasaa beekanitti share godha. Sababiin wanti Itoophiyaa keessatti hojjetamu kun afaan Chaayinaatiif Amaariffa qofaa ta'e maali? Uummanni Itoophiyaa beekaa quba qabaa waan kana waa'ee markabni Jibuutii irraa inni kee hojjetame sun birriin immoo miliyoonii 4 jedhan malee miliyoonii 4 kana itti uummata Itoophiyaa baasee ijaaree Itoophiyaa takkas godhe yookiin immoo Chaayinaan nu ijaaree liqii keenya immoo kaffallaa maal isa jedhu uummataaf ibsan goone. Inni kan biraa immoo namichichi gaazexeessaan namicha waa'ee markaba sanaa tiraama sanaa dubbatee waa'ee Bishooftuutiif deemee waa'ee Bishooftuu dhiisee waan sana waraabee uummataaf dabarse. Sababii namichichi sun waan Bishooftuu yookiin gaazexeessaan biyya alaarraa dhaqee waan sana dubbateefillee maaliif akka ta'e isin warri beektonni Oromoo warri beektan BBC'n akka beektaniin afaan beektaniin itti barreessitanii gaafachuu qabdu. Yeroo sanatti namichi sun gaazexeessaan sun inni biyya alaarraa achi dhaqee waa'ee markaba yookiin tiraama Jibuutii irraa tuun ta'in waa'ee Bishooftuu waraabuuf dhaqee afaan sadhadhaa waan ittiin ukkaamsanii ittiin gara sanarratti miidiyaa sana akka inni dabarsu godhan sababii isaa isinillee hamma dandeessanitti akkuma waan alde kompilee gootanii waan kana gaafachuun dirqama isinirra jiran isiniin jedha. Wanti kun waan anallee ni ilaallatu nu warra koomentii kennullee ni ilaallatu beektonni keenya kanarratti hammam xiyyeeffatanii jiru isa jedhuudha. Kun hammuma beekumsa kootiirra waan yaada isiniif dhiyeessuudha. Kana adaraa keessan sheerii godha warroota beektota keenya biraan nuugaa wanta kana akka irratti dubbatan namoonni keenya amma bu'aa bayii garaagaraa rakkoo garaagaraa irra iddoo jiruuf namni kana hubannoo kana keessa gadi fageesse ilaalaa jiru iddoo hin jirreef biraan nuugaa yaada koorraa waan tokkollee fudhatan sagalee itti dabalatani. Inni lammaa Magarsaa waa'ee isaa viidiyoon intini godhe silaa isinin dhaggeeffachiisaan intini jedhee naaf ta'uu naami jechuu didee viidiyoo bareedaa wayii tokko waraabee jira. Viidiyoo inni akkaataa inni taasise Itoophiyaa TV irratti namichi inni pirezidaantii Oromiyaa amma iddoo bu'ee jiru kuni yaada inni haasa'e irratti namoonni baay'een kijibduudha haala sobaa haala kana jechaa jirtu. Argeerasi deebi'aan immoo viidiyoo sana dhaggeeffadheera. Wanti tokko wanti Oromoon beekuu qabu namichi sun kijibaa mitiituun ta'in namichi sun iddoo biyya keessa jiru opiidiyoo taatuun ta'in iddoo ala jiru wanti nuun haasofnu dhagaamtii qabaata inni immoo iddoo biyya keessa jiru dhagaamtii qabaata jechuutuun ta'in mootummaa lema Oromoo taatee keessaa namni fuuldura namaa dhaabbate gaaffiin Oromoo kun sirriidha jedhe. Wanti dudduubaan jira jettanis jiraachuu baatus sirriidha mootummaan afaan isaarraa wanti beera jechuudha already beera jechuudha. Sirriidha jechuun gaaffiin Oromoo mirgaan gaafatee jechaa jira. Lammaffaa du'ii namichi inni qeesiin Tolosaan jedhanii qabeenyaan gubachuun qabore nami dhuunfaallee inni immoo mootummaa tokko ta'ee ani qabeenyaan nan gaddisiisu lubbuu uummata Oromoo du'eetu na gaddisiisa namatu hojjetee argataa jedhee ammas dubbate gaafota isaa keessaa lafa ijoo sammuu kiyya keessa seeneen isiniif ibsuuf kanin kana jedhu opiidiyoon hojjette dhiisteetuun ta'in wanti ani haasa'u miidiyaa kanarratti miidiyaan rasaasa jechinni jedhee gaaffiin Oromoo kun sirriidha jechuun bor gaafa gaafatame biyyi Itoophiyaa sun gaafa gaafatamu mootummaa isaaniitiin iyyuu gaaffiin Oromoo sirriidha isa jedhutu lafa ta'a. Lafee keenyaaf bor iftaan maaltu ta'a jennee furachuu qabna malee afuuftuudha inni kijibaadha jarattiin nu goomsuufi jarattiin akkas nu gochuuf jechoota jedhu kana tuun ta'in gara lamatti hiiknee
waan namni haasa'u dhaggeeffachuu nurra jiran jedha ani gama kiyyaan. Sababiinsaa waa hedduu haasa'e ani pirezidaantii Oromiyaa ta'ee jalqaba dhufee akkasitti naasa'ee hin argine. Yeroo jalqabaa fi amma erguma naasa'e immoo jedhee namoota tokko bilbilee biyyatti gaafadhu. Kanaan dura gaafa ijoolleen barattoonni dhuman deebii sirrii yoo laattan ta'e rasaasaan yoo gootu ta'e qabsoon keessan kamuu galma hin ga'u. Kana yoon gootan ta'e ofumaa of hin rakkisinaa jedhee mormee jennaan hojii isaarraa ari'anii. Gaafa hojiirra ari'anii jedhan inni namichi kun jiraataa buraayyuutti galaa hojii gadhiisee qulfiin keessan kunoo ta'ee dhiisee manatti galee. Amma gaafa dheengadda walgahii geggeessan irratti inni tokko immoo ka'ee yeroo baay'ee uummata isin mormu hojiidhaa ariitu warra isin mormee uummataaf dubbatu hanga hojii irratti hin dhiisnetti ammallee qabsoon kun itti fufa jedhanii ammas maree irratti gaafa ka'u barbaadanii dhaqanii bakka inni jiru fidanii dhufanii ofiif jecha tuun ta'e waan akkasii jira jedhanii information isinitti maayiru kuni kan hin bilbilee gaafadhe kan hin namoota gaafadheedha malee ani biyya alaan jira achi hin jiru dhugaa ta'uu isaa isinis dabalata irraa adda baaftu yaa sobduu yaa afuuftu yaa beektu naan jechuu akkasin naan jettadu tuun ta'in anis waan hin argadhe isinis itti darbaltanii bitaa mirga keenya ilaalaa deemnu opiidiyoo deeggarraa tuun ta'in nama mirga uummata Oromootiif dubbatu tokko yaa afuuftuu tuun jedhin yeroo ataasoftutti wanti kun miidiyaatti achabbee ta'a. Ragaadhaaf addunyaatti bor dhiyaachuuf deema. Sooshaal miidiyaa kanarratti wanti dhiyaatu kun bor iftaan maal ta'a jedhaa yaada. Ani gama kiyyaan nama deeggaruuf maal jechuuf tuun ta'in hin sobaa, hin afuufaa, hin kijibaa, opiidiyoodha. Opiidiyoo ijoolleen biyya keessaa namni hundaa akka jiranitti warri sabboontota qaban jira. Sabboontota kaleessa rasaasa baatanii du'an keessaa hoo filamanii dhaqanii uummataaf hojjetan jedhanii uummanni kun irratti hojjetu akkas ta'u jennee qeequutuun ta'in maal nu barbaachisa nuti ilmaan Oromoo satil jechuuf dhiiga gumaa keenya kaasuuf of sassaabuuf maaltu nu barbaachisa sa jedhu ani kana godhaa sana godhaa jechuutuun ta'in irratti yaadaa koomentoota laattan. Yoo fakkeenyaaf ani koomentoota warroota waan gaggadhee barreessan waan biraa akka isaan hin beekne dhibban hin beeka. Yaa wallaaltuu yaa shamaa yaa sharmuuxaa ta'ettan waan biraa akka sammuun keessan hojjechuu hin dandeenye iddoon beekuuf warri koomentii laattan warri yaada laattan yoo beekumsa qabdu ta'e haasaa gara lamatti kaa dhaggeeffadha. Warri tokko sammuun isaanii waama arge sana waama barreesse sana gowwaaf waraqati waan qabe gadi niisuudha. Oromoon gaafa mammaaku. Waan kana ballisnee itti yaadaati yeroo yaada laattan yeroo dubbattan irratti ballisaa ilaala. Bor yoo itti kaatan biiftuun warra opiidiyootiif dubbachuu tirti jechuu dandeessu. Yookiin immoo itti dhagaamee dubbachuu tirti jettu. Wanti tokko moo wanti isin beektanii anundi keessan akkana jaallattan hin barbaadu. Yoo isin nan jibbine akka waan hin balleesse akkamittiin hin beeka. Warrootni tokko immoo ilaalcha keessan naaroo isee hiphoo ani isiniif hin gadda utuu naa danda'ame siringaadhaan itti isinii gashi warrootni jibbiinsa anaatuun ta'e woordi ani jedhu si fayyadatee fudhadhu ana ammas irra deebi'ee sitti masitti neerumuu sin fuudhuu nam fuutuu naa wajjin hin jiraattu kaadimaa kee miti haadhamarraa kee miti obboleettii kee miti oromummaadha yaanni kiyya yoo sii ta'e dhaggeeffadhu yoo siin taane immoo dilleet godhi cina darbe yooma argaa koon barbaanne immoo black listii keessa na kaa'i. Haala kanaan yaada kee itti fufuu dandeessa jechuudha. Kanaaf waan argitan warri barreessitan jechi isin barreessitan jechi isin dubbattan isiniin isin madaala. Miidiyaan kun isinitti deebitee isin nyaachuuf deemti. Rasaasa uummata Oromootti achi qabdanii jirtan diinatti achi galagashaa. Ama taa'iman isin ilaala namni akkan dubbanne waan itti jaallattu malee waan hin jaallanne jaallatamuu hin qabu jibbamuu hin qaba. Naman jaalladhu naman deeggare naman duukaa bu'i. Kun jechuun iyyadeeggi lammataadha. Ani sin barbaadu taanaan sin barbaadu. Atillee nan barbaadu taanaan block list keessa na kaa'ina cina darbinaa wajjin mataan cabin jechuudha. Warrootni Facebook irraa koomentii namaa jala deemtanii waan namni share godhu arrabsitan. Isinuu bitamtuu iyyadeeggi lammataate jechuudha. Isinuu ergamtuu iyyadeeggi lammataate jechuudha. Waan an jedhe malee hin ta'u waan an dhage an sitti me malee yoo an si deggere gifti yoo an si morme sare. Yoo an si deggere princessi yoo an si deggeru baadhe sharmuuxa. Kun
wallaaluma kee keessaa isa dhuma of faddaati akka nama beekaa of keessaa hin qabne of saatilaa jirta jechuudha. Namni hundaan nama jibbayee feetu yoo callise, namni hundaan nama jaallata seetu yoo sin jaalladhe jedhe wallaaluma keessa dhumaa miidiyaa irratti baastee of odeessaa jirta jechuudha. Namni nama jaallatu hin qaaqu, namni nama jibbu hin qaaqu. Keessatti beekumsaan hojiidhaan nama agarsiisa. Warra waan jibbite sana maal goota? Achas bayiti waan hojiidhaan nu agarsiisi. Kunooti an kana jedhiiti. Kanaafuu wallaaluma keessa miidiyaatti of hin saaxilanaa. Oduu keessa ya waa'ee haasa'uun barbaadu miidiyaa karaa biraatiin isinii dhufa. Haasaa koo waliin hin maku. Kaayyoon kwaarraa kaayoo waa'ee tireenii chaayinaan hojjettee fi waa'ee namicha Oppiidiyoo kanarratti xiyyeeffadhaa kana lachuusaa waan inni jedhee hin qeeqee hin sobee akkas ta'ee maaloo ta'eetu hin ta'in waan inni jedhe sheer godhaati. Namni maal deeggara maal barbaada wanti inni haasa'e keessaa wanti isin gochaa jirtan hundi sirrii miti jechaa jira. Wanti ummanni Oromoo kan immoo wajjin na jibbitaniin na jaallattanii sii jedhe marii ani godhu Oromoo wajjin malee saba kamii wajjinuu gochuun barbaadu jedhe. Kana jechuun nu keessatti namni biraa galee yoo hojjeta ta'e hojii kana hin barbaadu jechaa jira. Namni biraatii fi sagaleensaa kun wanti ta'aa jiru wanti ajjeechaan nurratti raawwataa jiru harka mootummaa tokkootiin afaan mootummaa tokkoon darbu jechuun powerful akka nuun hin somna hin dhiisa jechuun namni siyaasa beeku sirriitti namni beekaan tokko afaansaa keessa gochaa isin gochaa jirtan kun uummanni gaaffiinsaa sirriidha mirgisaa eegamuu qaba. Kan biraa miti alaabaamti abaa'oo kun hin qabatamuu irra yoo ta'e qabatamuu qaba jedhee kanaan dura haasa'eera jedhaniin. Ani sadeggaraan jiru. Kanaaf iyyuu yaada anaaf miti isaan miti nama waan Oromoo karaa qaatiin deemu arrabsuudhaaf laagaa keenya akkas dheeressuu hin qabnu. Deeggaruudhaafis nurgumnu takka urgumne dhaggeeffadhaa jechaan jira. Waan ta'u dhaggeeffadhaa gurra namaaf kennaa yaada keessan duukaa kennaa maalitti hangam immoo jedhan akkam ta'e waraanni sirrii miti ergadhe waraanni keessaa ba'uu qaba uummanni keenya mirgisaa deebi'uu qaba harka waraanaa keessaa ba'uu qaba du'i nurraa dhaabbachuu qaba garuu hojiidhaan gaafa nun agarsiifne gaafa sana deebiidhaan argachuu qabna. Kana jechuun immoo isaanii wajjin rabna yookiin isaanii wajjin jiraannatu hin ta'in nuun kaayyoo mataa keenya warri karaa qabsoo warri karaa maal ittuma jira jechuudha. Karaa tasgabbeen karaa barbaadeen itti fufachuudha. Kanaaf iyyuu warri jaalalli shaneedhaaf abaa warraa isin qabe immoo dhaqaa lafanni jirutti barbaadaa isinaaf iccisiisu. Ana bira hin jirunni jedha nagaatti yeroo gaarii qabaadhaan isiniin jedha. Ani Oromoo waliigala siif jechatu hin ta'in isaaniif jechatu hin ta'in summii vaayirasii keenatti raca'uu barbaada. Aangoon kuma ittiin dhaladheen guddadhe naannoo Begii waraanni abaa'oo kan turtan ni beektu gandan beennu amantiin beennu jaalala warra namaa kennuudha. Hambaan abaa'oo keessa hafte yoo jiraatte ganda biiftuu itti dhalatte naannoo Begii jaalala akkamii akka qabnu qoradhaa bira gaa. Summii keessan hin beenu vaayirasii keessan hin beenu waa'ee Oromummaas kaleessan barreenuun harma itti buufannee. Kanaaf Oromoon maali jennaan Oromoon inni Oromoo isa jedhu sana duukaa iyyinee boonya malee Oromoo gandaan boo'u nagarre. Oromoo gandaan sadaqaa karatu hin beenu. Oromoo lagaan wal ijaaru hin beenu. Oromoo jennee duukaa dhaabbannee boonyee wajjiniin iyyina Oromoo isa jedhuudha malee ana har'as ta'e boris ta'e dhiibdee siyaachina siyaasna keessesi yaanni koos yeroo naasa'u inni Oppiidiyoodhaaf ta'e amma baluudhaaf jettanii jijjiiruudhaaf amma gaan warra daaspooraa warra kondeminee irraa hafetu viidiyoo waraabuu dhufaa jira. Biiftuu rukutuudhaafitu afaan koo achi rukuttanis rukuttan hudduu fagaara keessan warri kana sagantaa akkasii qabdan. Ani biiftuun gadaa yoomiyyuu biiftuu gadaati. Biiftuun gadaa Oromoon tala sabboontu saba seetiif ququuqamtu. Jahannamii dhaqi warra achi fiiddee fi afuuftuu duwwaan immoo. Kanaafuu sheer godhaa bishaan gabatee irraan ta'ina biiftuun hojii mataasee qabdi. Biiftuudha miindaan kaffaltan vooluntarii hojjetti. Biiftuun isinii wajjin haasaa hariiroo riileeshinshippii biraan qabdu waa'ee Oromoo. Biiftuudha ittanii sheeriin godhinaa yeroo waan keen dhaggeeffannu akkas hin ta'u anaaf miti. Ofii keetii irraa of baradhu.
galatoomi share godhi nagaatti isinin jaalladha yeroo gaarii qabaadha. Ani reefuun tasan lafa beettu kondeminee galmaa'u. Nan qaanaasin gaafasi warra kondeminee keessaa ol deebi'e wajjin ushee wal qixana dhaabdan. Salphoo qofaan bishaan gabateerraa. Facebookii kana cufeen blooksi godhati immoo abbaan keef jedhi nagaatti ciao. Namni tokko waan tokko haasoftennaan kumaatamaan